Reefii gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee waraana bilisiginnaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii ulfaataa fudhachuu jabeessee itti fufeera. Korommiin Birgeedii Bakakkaa guyyaa kaleessaa ganama fulbaana 26/2024 godina lixa Shaggar aanaa Midaaqanyii bakka addaa Soolee jedhamutti loltoota Abiy Ahimad irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu diinaa du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa hedduus dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhee jiraachuun barameera. Tarkaanfii woboo hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Godin Walloo Aanaa Dawwarawaa keessatti hidhattoota sirnichaan obboloonni lama daa'uun hidhaaf saamichi yoo raawwatu jiraattonni hedduun qe'ee irra buqqa'an. Jaalboori addunyaa waan qindeeffatu qaba. Sirni hawaasa qulqulluu hidhaa saamicha gubaatii fi ajjechaa irratti raawwachuun akka waan nagaa buusaa jiruutti ilaallatu bilisiginnaan golee Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo irratti gochoota suukanneessoo fi egeree uummatichaaf yaaddessaa ta'a jedhanii amanan cufa loltoota gara jabeeyyii isaanii bobbaasuun guyyaa guyyaan dararrii adda addaa hawaasa nagaa irratti raawwatan jabeessanii itti fufaniiru. Bifuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Dawwee Arawaatti waraanni faashistii PP milishoota sirnichaa of dura buusuun qe'ee hawaasa nagaatti bobba'anii dhukaasa irratti bananiin namoota madeessuu hidhuu saamuu fi qe'eerraa buqqaasaniiru. Akkuma kanaanis kaleessa fulbaana 27/2024 aanaa Dawwee Arawaa gandoota garaagaraa kanneen akka Callee Haroorantii Innaaroo Dhaggaaggee Shakkee fi Gooraa Zaayyaa jedhamutti waraanni faashistii PP fi milishoonni murna bilisiginnaa waliin ta'uun bobbaafaman dhukaasa namoota nagaa irratti bananiin miidhaa ulfaataa namootaa fi qabeenya jiraattotaa irratti ga'aniiru. Namoonni hidhattoota murna bilisiginnaan ganda Shaakkeerraa madaa'uun kun obboloota lamaan yoo ta'u isaanis Muusaa Mahammad Hasan miilaa fi boquurrayyuu madaa'u. Ahimad Mahammad Hasan ammoo harka isaarra rasaasaan rukuchuun madeessaniiru. Namoonni kunniin badii dalaganii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaan yakkanii iddoo ooyiruu isaaniitti rasaasa madeessuun yaala tokko osoo hin argatin hidhaniiru jedhu maddeen. Guyyuma kaleessaa kana ganda Callee keessaa namoonni hidhaman Ahimadee Abrahaam Hasanii fi Mahammad Aliitee ilma isaa Usmaan Mahammad Aliitee yoo ta'u namoonni kunneen osoo ooyiruu isaanii keessa jiranii hidhattootni murna maafiyaa PP kun itti marsuun qabanii reebicha ulfaataa irratti raawwachuun magaalaa Booraatti hidhanii jiru. Namootni kunneen sababa dhiittaa mirgoota namoomaa hidhattoota koloneel Abiy Ahimadiin irratti gaggeeffamaa jiruun eega dhiisanii ooyiruu fi firoottan isaanii biratti galanii turuun ibsameera. Dabalataan ergamtoonni bilisiginnaa kun fulbaanuma 27 kana aanichuma ganda Sanqallee jedhamutti hawaasa cufa walgahii dirqamaan baasuun nuti isiniif halkanii fi guyyaa dhama'aa jirra amma tokkoon keessan qarshii 1,000 hanga 2,000 fidaa tiyyoo lama kan qarshii 60 torbee kana nyaannee isiniif kaffalla jechuun dirqamaan harkaa saamaa turuu isaanii dabaluun ibsaniiru. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Baatee keessatti maqaa hidhata waboo wajjin qabda jechuun namoota hedduu hidhuudhaan waajjira poolisii keessatti dararaa jiru. Dhiyeenya kana mootummaan Ofinjari Shiftaan biyya bulchaa jiru. Riifoormii jedhee kilaasteroota aanaa Baatee qabu keessatti bakkoota hedduu gaggeessaa ture. Walgahii gaggeessaa godhaa turan san keessatti isin biyya bulchuu hin dandeenye rakkoo nageenyaa rakkoo siyaasaa furachuu waan dandeenye gaafiin jedhu uummata irraa gaafiin hedduun jajjabduu ta'e waan ta'een abdii murachuudhaan uummata nagaa hidhaa jiru. Waajjira poolisii kana keessatti namoonni hedduun baatii 3 hanga 5 walakkaa namoota hedduutu jira. Badii tokko malee waajjira poolisii keessatti namoonni hedduun dararaa hamaa keessa jiru. Amma isaan kana badii tokko malee himata tokko malee waajjira poolisii keessatti dararaa jiru. Kaab Shaggaraana irraa raayyaan ittisa Impaayiriitti finxaaleeyyii namaara waliin ta'anii dargaggoota Oromoo ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisan. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Yeroo adda addaatti finxaaleeyyii namaaraa faannoo jechuun of waaman laga mormorceenii deeggarsa qaamolee murna gabroonfataa PP irraa argataniin ilmaan Oromoo cufarratti daba cimaa raawwachuu irratti argamu. Haaluma kanaan Kaaba Shaggaraanaa irraatti raayyaan ittisa Impaayiriitti finxaaleeyyii namaaraa waliin ta'uun dargaggoota Oromoo ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuun eeramee jira. Aanaa dharraa maaddeeffachuun dararaa hamaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa kan oolan finxaaleeyyii namaaraa gargaarsa ergamtoota bilisiginnaa irraa argataniin gocha jibbiinsaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u raayyaan ittisa Impaayiriitti koorii 25ffaa kan ta'e gaafa fulbaana 24/2024 konkolaataan magaalaa Adaree jedhamurraa gara magaalaa Fiichee imalaa ture warreen sabaan Oromoo ta'an karaa Salalqullaa jedhamuun beekamurraa deeman finxaaleeyyii namaaraa waliin ta'uun dargaggoota 4 kanneen maqaan isaanii adda hin baane ukkaamsanii
dhaqanii achi buutee isaanii dhabamsiisu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Raayyaan ittisa Impaayireetii fi Finxaaleeyyiin Amaaraa hariiroo guddoo waliin qabu. Osoo loltoonni kun achi jiranii Finxaaleeyyiin Amaaraa dargaggoota 4 ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisan. Maqaan dargaggoota kanaa adda baasuun hin danda'amne jedhu jiraattonni. Jiraattota ganda Birjee, Bachoo Waajiituu, Bayyoo fi Bayyoo Dirree Margajaa kanneen jedhaman irraa ukkaamfaman loltoonni Bilchiginnaa Finxaaleeyyii Amaaraaf haala mijeessuun ukkaamsisaa jiru kan jedhan namootni keessa beekan. Bilchiginnaan maqaa nageenya eegsisuun bobba'aa malu gama hundaan dararaa hawaasa hammeessuun uummatni akka abdii kutatu irratti hojjechaa akka jiran ni beekama. Godina Wallaggaa Jimmaa Arjoo keessa loltoonni Bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhuu akkaan jabeessanitti fufan. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Murni gabroonfataa Impaayireetii maqaa qofaan ani Impaayireettiin of harkaa qaba jechuun dhaadatu hawaasa nan bulcha jedhu gochoota suukanneessoo adda addaa irratti raawwachuun hawaasa jiilchee akka inni mirga isaaf hin falmanne gochuuf hidhuu, ajjeesuu, saamuu, qeef qabeenya irraa buqqisuu, achi buutee dhabamsiisuu fi dararaa garaagaraa irratti raawwachuu hojii idilee godhatee jira. Kanumaan wal qabatee godina Baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti loltoonni Bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhuu jabeessanii itti fufanii jiraachuun himamee jira. Gaafa fulbaana 14/2024 aanaa Jimmaa Arjoo ganda hundee guddinaa jedhamu keessatti hawaasa nagaa kanneen hojii dhuunfaa isaanii qofa hojjetanii bulan ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii darara hamaa irraan gahaa kan jiran yoo ta'u, sababni isaa osoo itti hin himamnee fi mana murtiitti osoo hin dhiyaanne dararaa argaa jiru. Namoonni kun maqaan isaanii Sadoo Shanoo, Qaalaa Shanoo, Muhammad Kaaldaa, Ibrahim Abdallaa fi Muhammad Abdallaa kanneen jedhaman badii tokko malee qabuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii jiraachuu jiraattonni gandicha himan. Akka jiraattonni eeranitti namoonni kun kaadiroota PP'n sobaan yakkamuun kan hidhamanii fi siyaasa kam keessaayyuu illee qooda kan hin qabne ta'uu himaniiru. Godina Wallaggaa Nabegii qote bulaan tokko waraana faashistii PP'n ajjeefame. Jaalawuu Maamud guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Araada dhiiga namaa dhangalaasu kan qaban loltoonni Koloneel Abiyyi Ahmed Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti hawaasa nagaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuuf tattaafatu sababa garaagaraa itti maxxansuun badii tokko malee ajjeesuu itti fufanii jiru. Bu'uuruma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Beegitti qote bulaan tokko waraana sirnichaan ajjeefamuun eerameera. Ganda Hacoo Hordaa jedhamu irraa guyyaa dheengaddaa fulbaana 26/2024 ganama sa'aatii 1:00 qote bulaa maqaan isaa Mulgeetaa Gocii jedhamu abbaa daa'ima lamaa kan ta'e loltoonni Bilchiginnaa naasu tokko malee rasaasa itti roobsuun haala sukkanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bulaa kana gaafa fulbaana 25/2024 halkan keessa sa'a 8tti mana jireenyaa isaatii qabuun gara mooraa waraanaa geessanii dararaa hamaa erga irraan ga'aa turaniin booda gadi baasuun ajjeesanii jiraachuu fi akkuma aanichaatti dabni ilmaan Oromoo irratti raawwatamu daran cimee itti fufee jiraachuu maddeen dabaluun himaniiru. Garuu deeskeen biyya laraa argannee yoo dabar Suudaan keessatti tajaajila fayyaa argachuun sababa leellaa hanqinaan akka malee danqame. Jaalmoo isa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Namoonni Sudaan keessatti hanqina nageenyaa, haleellaa, hanqina qorichaa fi meeshaalee yaalaa, hojjettoota fayyaa fi maallaqa baasii hojii dhaabbilee fayyaa uwwisuuf oolu irraan kan ka'e kunuunsa fayyaa argachuuf rakkoon cimaan isaa mudachaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa jimaata kaleessaa beeksiseera. Dubbii himtuun dhaabbata fayyaa addunyaa Maargaaret Haris ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hospitaalonni bakka wal dhabdeen itti baay'atu keessa jiran harka 70 hanga 80 hojii dhaabuu isaaniitiin namoonni kunuunsa fayyaa fi qoricha bu'uuraa fi barbaachisaa ta'e argachuu dhabuun du'aa jiru jedhan. Sudaan eebila bara 2023 irraa eegalee lola waraanaa fi humna dafee qaqqabaan kan liqinfamte yoo ta'u waldhabdee kanaan yoo xiqqaate namoonni 12,260 ajjeefamanii 33 ol ammoo madaa'uu isaanii lakkoofsi UN ni mul'isa. Haris akka jedhanitti tajaajiloonni murteessoo ta'an kanneen akka kunuunsa fayyaa haadholii fi daa'immanii, bulchiinsa hanqina nyaataa cimaa, hamaa fi wal'aansa dhukkubsattoota haala yeroo dheeraa qaban dabalatee yeroo baay'ee barbaachisutti naannoo hedduutti addaan citaniiru. Dubbii himaan mootummoota gamtoomanii guutummaa Sudaan keessatti dubartoonni rakkoo ulfaa fi da'umsaan wal qabatee du'aa jiru jedhan. Talaalliin daa'immanii yookaan talaalliin idilee hordoffii dhukkubaa fi to'annoo veektaarii addaan cituun dhimmoota qaqqabummaa fi balaa uumamaa waliin wal qabatee weerara dhukkubaa babal'isuuf haala mijataa uumeera jechuun Al Jazeeraan gabaaseera.